عبدي اوه انجروا انت والله والله عارف انجروا انا تورباندرو ارجع انجروا كيف كيف زمران في تاي دنگد كيف كيف ولا جاي ميشن انا لا ما قد جراني برا ما رثينا غافنا انجروا نانجت ناري تاي وشينا كده والله انه وانجروا زين بكتك قلتمو كم سي Wanni aggatami ta'uu qabu laa wanni lubbiyee kun aggatami ta'uu qabu programaan borumuriif halas. Oh manuma kee. بكا دكتور برغونو Aggatami maaf goota waan isii qubna garii ta'uu qaba. Gizee qabaachuu qaba. مالفا ايش يقول هذي دون سربرايز غورا نمني تكوني منا مالفا قبسو في سامنے انا راتو Ab soomina itti mikaa maal. دمو دبابا يكاودو نچي اي كابا بنا شادفتو ها ماجد عبدي كيرياتر كبير ادمتو انا كده بقى ايه سرتاد انا كده جرا اوكي اچما تگباي كامه ام بكوي جرا فاگو انا اخوانا لابي بوست لو كوارتا لابي بوست تدور مانكو ساتري ده كده كوارا اي دكتور مالي دار لا لا وانا فاتي واجرا Yan ang jeda فاتي ترى ايه كده ولا كنسي ولو ان ارسن بيت ان ارسن ارتي برافات كيريامو ما انا قوتو جيت انا بكا انا بولان قوتوني ما تلك جلاي في ناس بكا بود لبويمو ايه مالك ايه دربني ميكونو اسمو تو با ختم الكرفا بيتا نانو قول كيس الرفا ميكونو ايش ركو تيرا Buku amal ko mana walkeesa galti jechuun ka namni ollaa kifili jiraami namni akkuma wali aanun gidaarri mana Mana kiraa Itoophiyaa ee mana gidaara mana Itoophiyaa namni walkeessa dhagaa dhagaa gidaarri biyya kanaa qixxan isaa bara bolokeenni waa qaba si fakkaate qullaadha gilee jaarsaaf jaarti wanoo jettullee moo ee wallahi namni sirri dhage oo itti adda dhageeffatte mu dhageeffatte yeroo wayii qabsiraa daraanaa beeyta bara dura wuccaa garii biyyaa ba'u yoo san galma abbaa gadaa kana reefuu lafa qotaa jirani hayya birri shaniin baarellaa baataa oollaa beeyta hayya achuma 09 galla adaamaa moo 09 miti 16 hayya amma nuti namni sadii kilaasii takka birri kuma birri 900 moo waan akkasiitiin kireeffannee gallaa kilaasii itti aanu moo sarbiisii ta'e itti aantu jaartii galaa beeyta ilmoo qaban hayya ilmoo qabanii inni guyyaan wajjin baarellaa baataa oolaa isillee nama katamarraa magaalaa gale kana eda o'i kun tamacha'e baadiyyaarraa dhufte qorritii miti qorra keessa dhufte Ikayo coraan beeke eeyde dhabde inni guyyaa qansiraa kana bar guyyaa baarellaa baataa oolte halkan bakka jirtu uf hin beeytu namtitti moo inni abi ama dalagaa humnaa namni dalagu halkan dhibba nagaa rafee bula osomaan irratti gubateen dhagahu hayya inni guyyaan waliin baarellaa baataa oolaa halkan gaggabee rafa isi haala ilmoollee taatu hin nyaatti hin dhuydi jireenya baadiyyaatiirraa gara magaalaatitti galte hin barbaachisee natti fakkaate beeyta hayya amma asuma isiin dirra gara gaggalfattee itti rarraanan taraa takka marfee waran hayya amma juwaan edaa isiin miira keessa hirtiin fixanne abbaa ibaluu jetteen maqaa daa'ima maqaa dhooftee nama daa'ima san maqaa hin dagadhee daa'imni hin kaati hin dabalattaa jetteen
guyyaa baarellaa baataa oolee na qalattaa jedheen. Nuti dura ka algaan Itoophiyaa sun kun algaan moofan qaxat yaada masadiin ka guyyaa baarellaa baataa oolee akkatti dhageeffannu sanuu kilaasii wal keessan manni gariin bar maskootii qabamee taka Itoophiyaa sun. Padura maskootii yaada masadiin maskootii na wadabaa akkatti dhageeffannu. Gile inni guyyaa baarellaa baataa oolee na qalattaa jedheen kolfa nama sadii. Akkasitti warri kiraa mana dhufe lamin dubbii tira bishaallachuu minaamin nuun jennaan sodaannee gadi cal'ifne ofirraa yoo tarreef maqaa adaamaa dhufne. Akkasii dhugaa jette ammallee ima jira wanni akkasii ollaa wal dhageeffatu sun wal dhagayuun sun. GPS signal lost. Itoophiyaa jaartuu malee akka fedhatti bar jaartii dhungachuu hin danda'u mana tokko tokko. Baadiyyaa galuu wayya kanarra nagaya amma nagee gaccufattee haxanaan danqarattee akkatti mukaan danqarattee algaa mukaa kan ijaartee fi gogaa loonii itillee irra dhaftee yoo feete madabi irratti. Duraan si doktor warri kaayiroo illee amma dabartee malee duraan gurfaa takkatti keessa nama jaaggalan jaani jaarte. Kaayiroo wajjin bunyi namni kaayiroo wajji galuu dhiisii walitti hunduuf. Duraan waggaa shan jaa dura. Bane waggaa shan jaa dura ban rakkata bare baatii doolaara kudhan goo kiraa mana namni doolaara 100 qabu baatii 2 bashannanee jiraata biyya kanatti. Yoo san innaa wal keessan galle. Wal keessan galan wallahi amma jireenyi qaalayeetiin kiraan manaa doolaara 200 nutti gale malee jechuu. Hangaa dura biyya kana dhufu timaatimiin kiiloon birrii takka dinnichi shunkurti. Kiraa manaa birrii biyya kanaa namni laaxxeen 200 kafala 200 jechuun birrii Itoophiyaa birrii 900 sagaluun gahu 8. Tani barang malee malaka biyya Arabaatitti nasaadha bakka Rakasa kaayiroo. Amma hin qaalaya garuu ammayyuu homaan jiru akka jireenya biyya ormaa biraati amma fakkeenyaaf kilaasiin akkanaa tuni jaarsaaf jaartiin yoo kilaasii akkanaa kana galte fakkeenyaaf amma kun doolaaruma 50 fa'a. Jaammo. Nasaa galle. Okay, amma kilaasii saaroliin tokkoo fi kilaasii lama faa doolaara meeqa? Amma manni kiyya kun guddaadha laalaatti seenaa achi laayibirii jirti sagalee waliin dhageenye waan gafere kana si'ii kana isaa seenaa faati seenaa yoo ala jiraata hin dhagani beektaa guddinarra. Manni kee guddaadha? Kan dhagaya nama kun ho'isin laayibirii jirta wallagaa sagalee isii dhagaa jirta kolfaa jirti kun illee asii iyyaa jirame waliin dhageen. Masha Allah. Hayyee? Guddaa moo xiqqaatu sagalee waliin dhageesse bineere tilmaa. Guddaadha. Tobo yoo jettan immoo tuu dhaqaatin ilaala farchii qora akkasii laayibiirra jirtu hin jirre abbaatamaan wajjin yaadannoo biyyaa waliin kaasanii waliin booyaa jiranii jiru. Mee viidiyoo irra qabe akkam dhaqin ilaalla akkanumatti bakka isin teettu. Maal jaartii doktora Dabbaa laaluu barbaadda erbee deemi lubbuu ilaali ka jaartii baareen hin biraa jiru. Kana oofta amma lubbiyyeen tama abbaan arge laalu. Kiraa manaa mati qorutti dabale doolaara 100 fi homa nuti gachan 110 doolaaruma 100 yaa ammallee. Doolaara dhibbachuun wallaahi baay'ee rakkasa dhugaa rabbii maasha Allah. Nasaa galan yaar nu bira bara. 15 birii Itoophiyaa. Kiraan mana kilaasii. Wallaahi rakkasa si. Nu Doolaara dhibba fa'aa kafalaa bar tokko. Itoophiyaatti moo? Amma garaagarummaan jiru kan doolaara 100 sanii bar kiraa manaa kafalattee keessaa uffatteeni nyaattee baatii tokko yaaddoo malee jira. Ana tamma kiraay mana hin danda'an. Kuma sadii torbaatama kilaasii lama. Widdiidha. Wallahi lazi. Nuuraan amma kanatti taatee magaa lubbiyyee fi toota akkamitti yaaddee kana kiraay mana. Ofii kan tolu irraan dabaltee gadi tareen fuudhuma. Fuudhu walirraan. Walirratti kuma dhibbaa kiraay manaa ji'aan kafalaa kam daladdaree ka isii kafalamoo kiyya kafalamoo jiruun akkam yaadda. Birri 100,000.
Birri kuma torbaatamii kuma saddeettamii wayi doolara riyaala kuma lama jechaan akkas birri biyya kanaa birri 200 akkas 200 fuudhan. Birriin biyya kanaa 200 fuudhan Itoophiyaa birri kuma 80 akkas. Kuma 80 wayi. Amma lubbuu yeroo isaa dhufte meeqan dhala dibaatitti? Isiin amma gaa yoo kontiraata ka daladdu ta'e birri dhiqaa haga kuma 40 yoo ka ala daladdu firii viizaan daladdu ta'e haga kuma 75 akkasiin dalatti. Kuma 80 warri afaan amma beeku nyaata beeku maal beeku kun. Indee wanni isiin daladdu kiraa manaatu hin gahu akkasitti. Egaa kuma 75 200 yoo ka 280 yoo ka argattu kiraa manaa 200 asitti biyya kanatti. 200 jechaan kilaasiin 2. Kilaasiin dirikoo 2. Birri biyya kanaa 200. Sun Itoophiyaa gaafa zooru kuma 80 akkas. Yoo gaachoon taane sii galee walitti aggaacanii akkas mana guddaa nama afuriin akkas yoo fudhatan malee kilaasii kophattiin ulfaata sii galee bahareen. Faaxee kana walitti guurtee biran ta'e ture deema. Faatee akkasitti illee gaama faatee wayi hundi waraqaa qabdi. Faateen ala jirtu bar faateen dalagattu faatee ala jirtu sii galee kan mallaqa qabdu. Kamana kontiraataa jirtu. Mana xalabaati akka warra suurii sanitti hin bachiiftu reema. Mana ooftamma biddeen ana qabe. Wanni bachisiisan maali yaante? Jechuun kiraa manaatti haa gargaartu. Seera ala kaa kun maal faateen ala jirtu. Maal ala jennaan haxxin irraa dhutaaltee ati bar faateen ijaan qabdu sagalee dhiiraa dhageena.